akkasii hojiin hojjennanii Pastor Balaachoo wajjin garuu bilbilanii maniiru baay'ee waldaa kanaaf ana jaallachuurraan kan geessinis jaallataniiru akka obbolummaatti konfiraansiin yeroo waan tan qidhaamee namni hundumti keenya jedhaniiru waadaa geeshisiisee dhufe gooftaan immoo hunduma isaa hojjeta ameen kanaaf uumaa miti gammadaa isin lafa bal'aatti baan immoo nuti dhaamoteen jedhina Yesus Kiristoos bukkee jira ameen kanaaf waaqayyo gara sagalee isaa hin deema hin kadhanna hin kadhanna waaqa hundumaa gochuu dandeessu waaqa Abrahaam waaqa Yisihaaq waaqa Yaaqoob har'ammoo lafa kanaaf saba kana iddoo kana kan nu laatesidha yaa waaqayyo gooftaa iddoo iji kee argee jirra iddoo nu filattee jirra iddoo nu jaallattee jirra galanni siif haa ta'u maqaa nama Naazreetiin galanni siif haa ta'u aarsaan kun kan keeti lafti kun kan keeti dacheen kun kan keeti galanni siif haa ta'u ati guutuudha galanni siif haa ta'u ati guutuudha biddi kee guuta humni kee guuta yaa waaqa dubbattee amansiisaadhaati yeroo keetti gochuu yeroo kee eegaa jirra maqaa nama Naazreetii waldaa kanaaf amantii kenni waldaa kanaaf humna kenni ayyaana kenni dubbattee manaa baastee nama biraan haftuati yaa Abrahaam lafa dhaqollumaa si wajjin taate achis modhaala goreensii kennette lafa kana waldaa kana nu laatteetta galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin haa dhufan egaa warri mancaan haa dhufani warri waldaa naman haa dhufani warri deebite qaban haa dhufani warri jikee argeessuu qasuun haa dhufani yaa waaqayyo waan keetta balbala keetti gashi yaa waaqayyo gooftaa warra fiddee kanammoo maqaa nama Naazreetiin laphee isaanii kan baname haa ta'u jaalalli dhugaan yaa waaqayyo jaalalli silsiloone jaalalli bara baraa sirra jira laphee isaanitti haa dhangala'u qalbii isaanitti haa dhangala'u warra nyaara sitti guuran hin ta'in warra sitti jijjiiraman hin ta'in warra sitti geggeeddaraman hin ta'in warra yeroo hundumaa walmaatti yaadatan haa ta'ani yeroo nyaatanis yeroo dhuganis yeroo rafanis gooftaa guddummaa kee ol haa kaasani lafa hojii isaaniitti si haa kabajani mana isaaniitti si haa kabajani biyya isaanii biratti sabuu siif haa kennani argatu sabuu waldaa kanarraa sabuu argatu warra basaarraa sabuu argatu laphee isaarraa Yesuus maaliin gooneeti waldaa kanaaf xixinnayyoo kanaaf warra dagatamanii kanaaf warra yaa waaqayyo waan qabatan dhaban kanaaf maaliin goone raajii dibooraafati yaa waaqayyo rifeensa mataa warra baay'atu olmaan kee han obboloota koos akkasuma yaa waaqayyo gooftaa akka nuti kanan galateeffanne akka nuti si jajanne yeroo hundumaa immoo nutti agarsiisa seetan yeroo hundumaa gaara nutti agarsiisa yeroo hundumaa aarii nutti agarsiisa yeroo hundumaa idduu yeroo hundumaa ututtu nutti uwwisa maqaa nama Naazreetiin ibidda keenyaa gubatu laphee keenya irraa gubatu yaada keenya irraa gubatu deemsi hamaa nurraa yaa waaqayyo inni hudduu duubatti nu deebisu kiyyoomaa sana waan qulqeessi haa galatu gara fuulduraaf gara ulfinaatti nu arguuf jirta eebbifame maqaa ilma keessa tolaatee gooftaa keenya Yesuusiin ameen iyyaa keessa seera keessa deebisanii lakkoofsa tokkootiin nan dubbisaa waamamuu Museedha Museen bishaayee yoo abbiyyuusaa luba Miidiyaan tiksee ture gaaf tokko bushaayee lafa onaa keessaa dabarsee gara horoo tulluu waaqayyo isa seenaa jedhamu dhufe achittis ergamaa waaqayyo arraba ibiddaa isa wuxii qoraattii tokko keessaa boba'u keessattis Museen mul'ata Museenis gara wuxii qoraattichaa ilaale kunoo wuxicha irrattis ibiddi darbamee ture garuu hin gubanne yommus Museen wanta guddaa mul'atu kana itti goree ilaale wuxiin qoraattii maaliif hin gubanne laata jedhe waaqayyo gooftaan Musee kana ilaaluudhaaf akka itti goree arge wuxicha qoraattii keessaa Museen jedhe Museen kunoo asin jiraa jedhe ammas waaqayyo as dhiyaatiin iddoo ati irra dhaabattee jirtu lafa qulqullaa waan ta'eef kophee miila keetii baafadhu jedhe itti fufees ani waaqayyo isa kan abboota keetii waaqayyo isa kan Abrahaam waaqayyo isa kan Yisaaq waaqayyo isa kan Yaaqoob ittiin jedhee
ilaaluu sodaatee fuula isaanii dhokfatee jedha. Waaqayyo iddoo ol ka'aa si dhaaba kan jedhudha. Ameen. Waaqayyo Museen haala keessa jiru kan yeroo ilaalu Museen maaliif jira? Museen seera Museen biyya Gibxi keessa biyya Abbiyyuusaa turreetiin biyya Gibxi harka Fara'oon keessatti achitti akka guddate nutti keenya beekna. Haa guddatu iyyuu malee qomoon jireenya isaa keessatti waan haati barsiisteef Ibrootaaf warri Gibxi otoo wal lolanii gaaf tokko itti dhufeedha. Gaafatti dhufu sana warri Ibraawatti sanyii Ibraay waan ta'eef irra goree nama Ibraay sana irra goree nama Gibxi ajjeese. Yeroo inni ajjeese sanatti Museen akkuma ajjeeseen hin baane. Garuu nama qomoosaa Ibraawiif nama agadde sanatu gaaf tokko immoo walitti bu'anii qomoof qomoon deebi'anii walitti bu'anii jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Gaaf tokko Museen Ibraawii ta'e Ibraawiif otoo dhiiga dhangalaasu otoo hinaafu inni Ibraawiin sun immoo akkuma sagaleessa Gibxaawii ajjeesu barbaadda amma gudii kee gadan baasaa jedhee gaafanni harkatti raasu Museen Gibxi gadhiisee gara Midiyaanitti ol bahe. Achi yeroo ba'u biyya Abbiyyuusaati. Midiyaan kun biyya Abbiyyuusaati. Garuu lafa onaa, lafa uuxii jechuun lafa onaa keessatti mukti iddoo hin jirre, waan nuti gaaddisne iddoo hin jirre, muka tuffatamtu keessaa wanta biqiltuu uuxii qoraattii tokko keessatti Waaqayyo isa bukkee taa'ee Museen otoo gaddu, otoo jireenya isaa aaru, isa keessa darbus guddina isaas hundumaa otoo yaadu, lafa inni jirus onaa ta'uusaa, mana Abbiyyuusaatti immoo gaddee hoolaa eeguusaa Museetti dhaga'amuun oolle. Haa ta'u malee inni lafa onaatti nama biraan hafe. Iddoo fokkisaatti iddoo ati gadditeetti ansi biraan hafe. Lafa ati jirtee gadditu kan si ilaalu inni achittis haalli kan isan danqine iddoo tuffatamaa sana Waaqayyo ilaale. Har'a iddoo tuffatamaa kana Waaqayyo ilaala. Ameen. Mana keessa tuffatamaa Waaqayyo ilaala. Ameen. Namatti hin tolu jireenyi kee Waaqayyotti garuu hin tola. Ameen. Museetti garuu yeroo suni yeroo tolaa miti. Yeroo tolaa miti. Gaddeebi'anii umurii waggaa 40 oolaa eeggachuun salphina guddaadha. Leeyyoo guddaadha. Mana soddaasaa qe'ee soddaasaa galee gaddeemummaa sanatti garuu gaarii hojjechuu isaatti qomoosaa gargaaruu isaatti miidhamuu isaa deebi'ee immoo Waaqayyoon hin gaddisiise otoo hin ta'in Waaqayyo yaada Musee hin argate. Har'a Waaqayyo yaada keessa na argatu. Ameen. Yeroo sanatti egaa Musee akka maaltu jira? Haa ta'uyyuu malee amalli itti guddate amalli Gibxi jira. Hinaaffaa gaarii isaa qabaatu, qomoosaa fi hinaaffaa gaarii qabaatu garuu wanta ofirraan baasne tokko qaba Museen. Har'a maqaa nama Naazreetiin qabu Waaqayyotti hin tolle waldaa kanarraa haa ba'u. Ameen. Ameen. Waldaa kanarraa haa ba'u. Ameen. Waaqayyo ulfinaan mul'isuu barbaada. Waaqayyo lafa tuffatamaa kana ibiddaan mul'achuu barbaada. Ulfinaan mul'achuu barbaada. Garuu wanta akka nuti waan ofirraa baasnu garuu yeroo nu eegaa jira. Har'a guyyaa nurraa ba'udha. Ameen. Maqaa nama Naazreetiin sagalee kanaan sibirraa ba'u nurraa ba'u. Ameen. Museen yeroo sanatti kophee caamaa isaarraa ofirraa hin baase jechuudha. Kophee hidhatu otoo hin ta'in yaada inni Gibxi keessatti ture sana yaada inni amala jireenya Fara'oon isa guddise sana Waaqayyotti hin tolle amalli Gibxi Waaqayyo hin beeksisu Musee keessa ture jechuudha. Takka obboloota koo yeroo hojjennu waan hojjennu guddina keenyaanis iddoo guddannes yeroo qomoodha sanyiidha nu faana kan adeemne yeroo hundumaa harkisa ta'e guddina koof guddina keerra kan ta'u har'a qatiyaa jedhu. Ameen. Haalleluuyaa qatiyaa jedhu. Ameen. Akkati mul'anne sasi godhe haa guutuun jedhe. Akkati hin mul'anne angoo. Dhaloonni ittiin iddoo guddate Museen isa rakkise dafee harkaan baane. Garuu Waaqayyo harka baasuudhaaf ibiddaan mul'ate. Yeroo ibiddaan mul'atu immoo ibidda iddoo mul'ates immoo lafa onaadha. Garuu hubannetti si ilaallan irraa jeffachiise. Humna guddummaa Waaqayyo yeroo gara namaa dhufu obboloota koo nama raajeffachiisa. Ameen. Museen yeroo sanatti egaa guddummaa Waaqayyo sagalee namni iddootti dhaga'amu miti. Museen kan argame Waaqayyo iddoo ati ciniinnattee jirtu iddoo si rakkisee jiru haala si rakkisee jiru keessatti har'a sagalee Waaqayyo si dhufa. Ameen.
amala isa irra jiru hin barre. Takka takka amala Waaqa irratti jiru hin barre. Raajonni warra hin bartu garuu hafuurri qulqulluutti ol of kenne narraa kuta. Ameen. Inni hin danda'a. Ameen. Isa si rakkise irraa kutuu jedhe. Ameen. Akkati mul'anne gara ulfinaatti akkati hin baane maaltu godhees waldaanadha. Maalni harka Waaqayyo dandeewu. Maalni mul'achuu Waaqayyo mana kana dhabu. Iddoo Waaqayyo mana bal'aa nu kenne. Jireenya gaarii nu kenne. Wanti nuti gatu nurraa ba'u didee kun har'a sagalee isaanii nurraa ba'u. Ameen. Yeroo sanatti egaa Museen yaadni Musee yaada Gibxiitti sanyii Israa'eloota garbummaa jalaa iyya isaanii dhaga'ee Museen malee yaada isaa raawwatu waan ta'eef warra Gibxi akka garbummaa jiranii ilaalee har'a Waaqayyo qomoo keef maal beekta? Ameerikaaniin maal beekta si barbaada Waaqayyo? Ameen. Si barbaadeedha na barbaadeedha. Ameen. Addunyaa kanaaf har'a na barbaadeedha. Ameen. Yaada isaa raawwachuudhaaf ameen. Arrabni kee dhabu, yaadni kee dadhabu, Waaqayyoon hin rakkisu, Waaqayyo iddoo si barbaade ulfinaan si ta'a. Ameen. Ameen. Musee yaadni Waaqayyoon dhaabne. Torba irratti yeroo dubbisannu yommus Waaqayyo gadi qabamu saba warra Gibxi jiranii argeera. Isa isaan humnaan isaan hojjechiisus ilaalee ba'uudhaaf iyya isaanii dhaga'e. Dhiphinni isaanis ana bukkee ana harka warra Gibxi keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'ee biyya sana keessas biyya garaatti biyya gara bal'aatti biyya aannaniif damma baasutti lafa onaa Heetota, Amoorota, Piraatoota, Hewootas, Yubusootattis ol isaan hin baasa. Amma kunoo iyyanni Israa'el na bira ga'eera akka warra Gibxi itti isaan cunqursanii argeera. Ani mootiin Gibxi si erga. Ani mootii Gibxitti sin erga. Dhaqi saba koo Israa'eliin biyya Gibxi baasi jedhee Museen immoo Waaqayyoon gara mootii Gibxi dhaquun saba Israa'el biyya Gibxitti kanaan baasu ani eenyu jedhe. Ani eenyu. Tarii ufin tufatee waliin jiraame. Waaqayyo jennaani ati isteetii 52 miti addunyaa kana seesa kan chaasisa. Ameen. Ameen. Raajii Nabii Booraa kana isa kan taasisaan jedhe. Ameen. Waaqayyo iddoo na barbaade hojii kan Waaqayyooti. Hojii kan keeti. Yaada keetti miti, qalbii keetti miti, konfiidensii keetti miti. Gaafa laphee dhugaa argatu si keessatti akka nama machaa'ee akka nama uffataalee si godhee dhimma isaa sitti raawwata. Ameen. Ameen. Har'a Waaqayyo si hin taagalu jedhe. Ameen. Waaqa jiraata mana kee taagalu. Ameen. Inni jireenya kee geeddaru, inni laphee kee geeddaru, inni garaa kee geeddaru. Museen jireenya isaa haala isaa yoo of tuffate iyyuu Waaqayyo garuu danda'a waan ta'eef cimaa waan ta'eef haalli Musee san daggine haalli Nabii Booraa isan daggu waan barbaade jedhu. Ameen. Inni maal barbaada? Otuma nuti takaraakkarru, otuu siif hin ergamnu, otoo siif hin baanu jennu Waaqayyo maal barbaada? Yaada isaa raawwachuudhaaf haala kan nu mijeessu Waaqayyo. Karoora keenya dura kan adeemu Waaqayyo. Gufuu gufaata kan si duraa kaasu Waaqayyo. Warra si tuffata fuulduratti si kan si kennu Waaqayyo. Ameen. Akkas jedhe wayi dadhabbiin kee kun nan dhibu yaa Musee eenyu dhoosiin jedhan isa jiraataatu na ergee jedhe yeroo sana si dhaga'u. Ameen. Isa jiru isa jiraata. Ameen. Museen kaleessa maalitti beekama? Mana namaa guddattuutti beekama. Mana Fara'oon keessatti ashkaree jiru. Namni mana namaa guddatu maal? Nama ulfina qabudha. Nama ilaalamudha. Nama muka guutuudha. Waaqayyo jennaan zarii kee gaafatu, barumsa kee gaafatu, si caalchisee argama. Ameen. Museen yeroo kana argeessa ammoo si fayyine onnee si godhanne. Ammoo sadaffaa irratti maal jedha? Museen ammoo gaaffii gaafata. 13 Musee yommus Waaqayyoon ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota kootii abboota keessan isinitti ana erge yommuun isaan jedhu isaan maqaan isaanii eenyu jedhee nan gaafatu. Ani immoo maal isaanii jedharee jedhe Waaqayyo deebisee fi Museedhaan isa jiraata ati immoo saba Israa'el inni jiraataan isinitti na ergeera jedhee isa kanaaf isin dubbadheera. Arfaffaan adda amma immoo
afur sadii kana dubbisa afur sadii qabee seera bahuu afur sadii gooftaan immoo ulfina lafaa buusuu jedhee innis lafa buufnaan ulichi bohatte Museenis irraa hin baqate Waaqayyo garuu Museedhaan harka keetii oge hiixadhuti eegee isaa qabii jedhe Museenis hiixatee qabee innis yommus harka isaa keessatti deebi'ee ulee ta'ee jedha. Harka Waaqayyo jabummaa sirraa kaasee onnee sitti gashaame. Garasi argachuu barbaadu jamni si godheesseera. Gurguddootatti beektootatti. Ameen. Situ dubbata otoo hin ta'in isa si keessa taa'utu dubbata. Isa si wajjin ba'utu dubbata ulfina argatu. Ameen. Museen sodaata. In sodaata haala isaatu haala tuffatamaa. Ija namaatu irra hin jiru. Haalli namaa irra hin jiru. Beekumsa qabaa hin barate Museen kan jedhu tokko